nama na'anii akka kootti. Sababiin isaa beekna waan nurra gaa oolu akkamitti akka namni nutti ergamaa oolu hundi keenya beeka kun immoo ergamaa awwaleetidha. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Aye dubbadhu Muhammad Amin. Sagalee kee amma bira dhaqaa jira Abdi. Inni konnekshinii isaa xiqqoo rakkoo na fakkaata. Okay. Sannan fakkaata. Dubbachuu barbaadinse. So kanaafiyyuu namni kamiyyuu xiqqaaqee gochuu qaba lafa dhaabatu. Amma fakkeenya guddaa isinii ta'uu qaba jaaftuuf kan jedhu kuni hiriyaatu na balleessee jedhe. Hiriyaa wajjin oolutu na balleesse. Hiriyaa wajjin ba'utu, hiriyaa wajjin galutu, hiriyaa wajjin nyaadhutu. Na balleesse jedhee mucaan kuni kafaree torban lama booda deebi'ee soo maal jechuu barbaadeenii namni lafa oolu filachuu qaba, nama wajjin taphachuu filachuu qaba, nama wajjin dubbatu filachuu qaba. Akkuma sila kaasaa turre, sila yaada bal'aa kaasaa turre namoonni baay'een islaamummaa kana gatii isaa hin beekanu. Islaamummaan garuu gatiin isaa guddaadha. Warqii harkarraa baataniiti callee namoota hawwu namoonni baay'eeni. Egaa ergaa baay'ee dabarsaa ture nun obboleessa keenya Jaafii wajjin maal jechuu barbaadeen calloota mindinno warqii keenya kana warra callee baatu wajjin walitti fakkeessuun nurra hin jiraatu walumaa galatti. So wallaahi ani nama gurbaa sana wajjin hin tineedhu musliima jedhee lakkaa'uun baay'ee natti ulfaata akka kootiitti. So ergamanni itti ergee ijoollee itti rakkisaa oolu keessattuu ijoollee gareefu gara islaamummaatti dhufan ijoollee homaa hin beekne akkaataa isaan itti gowwoomsanii gufachiisuudhaaf kallattii garaagaraatiin ergama isaan itti erganii rakkisaa oolan argaa oolla waan ta'eef keessattuu ijoolleen durbaa kennaa ijoolleen durbaa musliimaa baay'ee of eeggachuun isinirra jiraata jechuu barbaadeeni namni tokko karaa keessan yoo kafare gatiin isaa maal akka ta'e isin yuuni beektu waan ta'eef baay'ee xiqqaaqee gochuun qabdu jechuun hin barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dubbadha. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yoo isinitti tole yeroo tokko dubbachuun barbaade maal seetanii beektaa? Dhugaadha saahibatu na balleesse yeroo jalqabaaf yaanii naannoo ji'a lamaaf illee keessa ture. Garuu waan tokko waan isin dhibu rabbiin gaafa qalbii naa kennu amantanii samanuu baatanis an ji'a lama achi keessa ture keessaa otoo isin dhufin dura naannoo torbaan sadii duran mana isaanii laayivii wajjis laayivii awwalees dhiise. Garuu namni akka achitti hedduu na kabaju takkaa ol seenee jala ture hin beeku akka seenee na ergus na kabaju hedduu na kabaju ture. Wanti hin dhiiseef maal inni otoo isin deebiin bar tun gara islaamummaatti chaadaatti hin deebiin duran dhiise. Maaliif hin dhiise garuu arraba isaan achirra taa'ee nama arrabsanii keessi kiyya naafachuu dadhabeen dhiise. Utuun isaanii wajjin paartii tokko ta'ee jiru. Wallahi laazim utuun isaanii wajjin paartii tokko ta'ee jiruun arraba isaan nama arrabsanii achirraa dhiise. Kan mana waajjii bira. Mana awwalee guyyaa tokkicha irratti naqee maal godha? Waan kanaan duras dubbadheeras ammallee irra deebiin dubbadha waan ragaa qabatamaadha. Innahu laqawlu rasuulin kariim jecha jedhu irratti ijoollee falmisiisaa jira. Mucaan tokko garsii irra taa'eetti dubbachaa jira maal jedha? Innahu laqawlu rasuulin kariim jecha jedhu kun Jibriiliif jechaa jira jedhe. Ijoollee wayii akka carraa koomentii irraa barreessanii lakki Nabi Muhammadiif jedhan alayhi salaatu wassalaam. Achiin koomentii san argeeti warri koomentii irraa Jibriil miti jechaa jiru jedheeti kottaa warri falmuu barbaadanii kottaa warri akkas miti jettan jedhee ijoollee waamicha godhe jennaan. An kana gidduutti achirran jira isaa wajjin. Ijoollee kana walitti araarsuun barbaade maaliif dhugaa jiru wal dubbatanii haa baasan malee wal falmuu isaa wal falmuun barbaade. Inni ijoollee musliimotaa kana walitti buusuu barbaade. Maalin jedheen dubbachuuf jedhee bara akkasii miti awwaalanumaa jedhee callisete naan jedhe. Wabillaahi lazim qoyatti kidduun godheen callisete naan jedhe. Yaadni sarratti naqee maalinni ni beeka utuu waan kana dhagahee beekuun namni itti himellee jechuun dubbiseellee waan irraa beeku hin jiru. Waan akka dhugaa ta'e utuu beekuu namni itti himellee utuu beeku jara walitti naquu barbaade. Rabbiin keenya shaahida. Guyyaa halkan eedanaa kun naan ifin guyyaa san booda an laayivii isaan seenachumaan hin dhaabe walitti naquu waan barbaadeef maaliif walitti naqa? Jedheen guyyaa san booda hin dhaabe. Utuun paartii isaa ta'ee jiru utuun isaa wajjin wanni godhaa jiru nama falmaa jiru ijoollee falmaa jiru utuun isaa biratti bakka kabaja maalii qabuun guyyaa san booda laayivii isaa dhaabe maaliif? Maaliif utuu ijoollee kan walitti naquu barbaada? Maali yoon dubbadhe ijoollee kan walitti araarse maaf na dhorke kan jedhu natti dhagaamna. Guyyaa san booda laayivii isaallee hin seenne. Kaza anuu torbaan sadii booda rabbiin na deebisee jechuudha. Laayivii isaa torbaan sadii baqadhee jechuudha dhiisee. Anuu yeroo sana achi keessa jiru sababa inni waan ajandaan deemuun naagaleetiin dhiise.
hanga irraallee isa biran seenu warra isa fakkaatan biraa hun seenu utuu achi jiruutu hin dhiise isin maal gootu achitti deemtu akkamitti isin hin galle wanti inni deemuun akkamitti isin hin galuu dadhabee jennaan isa bira deektanii isaa wajjin achirra gasteera teessu. Namni isa bira jiru namni hedduun namni qalbii yaadu bar ni dhiisa bare bakka isaa san hin dhaqu ni jibba ni dhiisa. Wabillaahi ni dhiisa wanti inni deemuun waan nama walitti buusuuf ijoollee wanni godhu waan ta'eef ni dhiisa. Namni achi jiru isaa wajjin paartii tokko ta'ee jiru jibbee dhiisa bara. Nama suusii arrabaa qabuu fi fedhii arrabaa qabuun alatti. Akkamitti isin kana dhiisuu dadhabdan anuu kan inni isaa wajjin jiru kan hin dhiisee achirraa baqadde. Utuu waajjin inni shaadaa achi ija kan jaraana qabsiisee jiru inni nu hojii isaa argee ijoollee arrabsuuf ijoollee tuffachuuf dhaqiitii maar jechi ni jedhu jechi irra deebi'uun barbaadan jedhu anuu saniifuu hanga irraa itti gaabbeetti yaa rabbii jedhee ganama galgala boo'ee kan hin kadhachaa jiru isa. Isin akkas jedhee bira dhaa'ee dhaggeeffachuuf Nabi Muhammad inni sanni arrabsu bira taa'ee dhaggeeffachuuf sanni ijoollee xiqqeessu bira taa'ee dhaggeeffachuu kiyyaaf hanga irraa itti boo'eetiin gaddee rabbii kadhadha. Guyyaa san irratti gaafa arrabni isaa na salachee na jibbisiise jedhu guyyaa san booda ittiin deebine. Kan ammoo achumaan hin gara islaamummaatti dhufee osoo hin taane utuun achi keessa jiruuti torbaan sadiin ture san booda laabii irraa baqadhee jechuudha. Akkamitti isin jibbisiisu wallaale anuu kan isaan bira jiru na jibbisiiseen biraa baqadhee arraba ijoollee kan arrabsan jibbisiiseen biraa baqadhee dhiisee ture isin akkamitti utuu laa ilaaha illallah amantanii jirtanii utuu nabiyyiin jaalana jirtanii akkamitti bira teessanii dhaggeeffattu akkamitti isinitti dhagahamuu dhabe kun isiniif gaaffiidha. Kanaafuu waan hin jedhu qabu osoo itti yaaddanii osoo ofirraa dhiistanii osoo bakka hin malle dhaabbachuu dhiistanii gaariidha. Saahiban na jallisee ture saahiban silaa wajjin yaaddutu gaaffii hin taane natti kaasuun na jallisee ture rabbiin na dhaqqabee alhamdulillah itti yaaddadhaan isin jedha bakka sanirraa baqadhaati of eegaan isin jedha. Maashaallah Jaafar jalqaba irratti alhamdulillah faaruun kan rabbiiti kan haala hundumaa keessayyuu galchee si agarsiisee ergasii gara karaa dhugaa kana si deebisee normaalii baga argite ani yaa'u normaalii kun waan rabbiin godheedha taatee namaatii miti sii galte qajeelfamni rabbii biraati maashaallah rabbiin baga karaa kanaa si deebisee achi keessatti osoo addunyaa kanarraa darbitee raattee as taayitii imaajin godhe akkasumatti. Wallahi baga rabbiin si deebisee ani yeroo hedduu yeroo ati haasaa turteen dhaggeeffachaan ture. Opportunitiin si waliin dubbatullee hin arganne tureen. Normaalii waan asiin jedhu siin qabu ture. Ani normaalii achi keessan tureen kiristaanitii keessan ture. Ijoollummaarraa kaase ani maatiin osoo na jibbee ani amantii kan hordofuu koo hin jaalatiinuu maatiin koo sana hin hordofan ture ani pirootestaantiin ture isaan amantii biraa hordofu ture si galee garuu ani yeroo dheeraadhaaf islaamummaa dubbisuutu gara islaamummaa na fide waggaa 3 walakkaatii olan dubbiseen weebsaayitii islamhouse.com jedhu keessa afaan oromoo amaariffaa fi ingiliffaa waan jiru parsantii 85 isaa dubbiseera barreeffamoota achi keessa jiran jechuun danda'a. Yuusi hedduun ilma namaa achi keessaa baqataa namni ibiddarraa baqataa kaan immoo ibiddatti baqachuun waan godhaniin jiru sii galee inni waan inni jedhu jiraate baga rabbiin si deebise siinii warreen dhaqan jecha oolan immoo warra beektan warra asis achis seenaa oolan kana biloog godha argitan isin tokko uumaa waan irra qabamee walitti himamuun jiru natiin kanarratti yaa already deebiin waa walitti himamu miti jechuudha. Al tokko namatti himtaa kana darbaa hin jiru bakka negotiationiin kana irratti hin jiru. Abbaa barbaade maan ta'e bakka hin malletti yoon argite natti then actioniidha bakka sadaffaa waan jedhamu hin jiru hin barbaachisu waan akkasii keessatti. Akkasii ati baga nagaan deebite obboleessa keenya ammallee rabbiin ani normaalii gaafeeti gaafachaa turte dhagaan tureera waan seefiiru jiree dhee yaadan normaalii gaaffii jarri gaafatan hundaa gaafataa turte iselleeni good kun immoo understandingiin nama wal darbasii gale for sure ani kitaabota psychology hedduu isaanii nan dubbisa even waan biraa keessa wantoota nama gaggalchan sii gale miti
garuu wantoota dubbisu san hunda isaanii fideen ani quraanaa fi sunnaa ergamaa rabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keessatti ilaala achi keessatti hin calalaan you see maaliif tiruuziin jiru as waan ta'eef as keessatti fidee ilaalaan asitti baalaansii godhaan everything waan an argaus waan an dhagaus waan an argus everything waan an dubbisellee as keessatti calala asitti filter godhaan siigalee akkasi baga rabbi si deebisee obboleessa keenya wallahi hedduu takkaan gammadee osoo achi keessa jirtu baga addunyaa kanarraa rabbiin si kaasi baga argite garuu baga si agarsiisee baga si deebisee rabbi so nama kaaniif namni gubatee arge miidhaa ibidda amma akka nama gubu namatti hima siigalee akkasi namni waa argee dhufees dhugaa sanirraa namaaf himaa jechuudha akkasi jabaadhu ammaati barachuutti jabaadhu rabbi siif alaafisu akkasiin jedha baga nagaan deebite salaamu alaikum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكسي الحمد لله أن اللي ربنا لقبه والله ديبيرا. يا ودرانو أني قلبك يا بنا جرا مالي في أنقافما جل كبا ربي صلاة دي سودة دبو في قافما هجيني ساني كنا كوكو وانتي نجد لقا قافا إني أخذت فيديو رتجت مسل يا وأنا رامبري لقا كيسة تاي فيديو جتنا رامبري دوف مالي ijoolleen beekan jiru moo keessaan dubbisan akkas godhuun isaa gaariidha sirrii miti jedhee wanti ijoolleen keessaa wal falmaa ture ni jiran ijoolleen saahiba kiyya warra kiristaanaa irra hedduun ijoolleen kiristaanaa kan keessaan karaa imamaan mara wal dubbisan ni jiran isaan wajjin hedduu wal falmaa ture akkas gochuu qaba akkas godhuu qaba jechuu hin qabu kan jedhee wal falmoo ture ni jira naquu qeera gaafsan iyyuu natti hin tolle akkas jedhee gaafa dubbatee dubbisaa ajandaa ta'u san garuu yeroo sanitti achi keessa taa'ee achitti irraas dubbachuun waan biraa fakkaata sayoo nama reefuus achitti amanee irraa dubbachuu waan biraa fakkaata gubachaatu man callise filannoon kiyya maal inni ol bahee dhagee gubachuurra achirraa baduudha hangamta kana gube ani inni achi keessa isaanii wajjin jiru gaafa maqaan isaanii keessatti tuqamee jiru hangamta kana na gube gaafa daddibee keessatti tuqamu kanaaf isinillee isin gubuu qaba keessattuu warri sila amannee reettanii sanii qaaba kee uffattanii deemtan sun wallaahi isin gubuu qaba sirriitti isin gubuu qaba warra hin amanne caalatti isin gubuu qaba. Kanuma wanti nama hedduu namni caala beeku hedduu jira kana caala wanti jedhu illee qabani itti fufaa ustaz. Talha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azbay Talha Azbay Ustaz Talha Mana Ravet? Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Azbay. Azbay yero itu kawan kedin azbo beta me ko illa. Ingoda ma garu akkas wallahi jette akkas ni wada masa. Oggu Asbay tillim adaban bas male lula fi dulladan Asbay who are you? I'm Muhammad Amin. Te Asbay lan أستاذك إنك وجماعة يا بريدة برتقان أشياء منظرين خيا الرقالي الرقارين ما هيو بيكا نما برسيسا في جباخين ميسي يعني تنجر فيديو دا أسنو بهي أزبي أستاذ أزبي كبرية نما تدا تي من قربان بان أزبي والله أستاذ الله قصدر بوكيتني أن أمتك قلبي يوسف أكمل تكلم نجاف ستاتي وين كذي أزبي بشانين بتدجي سوق الجلا مكيتين إنه جلا دين ياسوا جي أستاذ أبا جالي فاجلا yeroon bishaan bitadhee fiigichaa yeroon fiigu corroqa wantatti surreetti nafa facaate takka bishaaniin firraa gatti taragigitee nanas garagalu jarri karaa kana bu'ee karaa san bu'anii akkaan irratti bilbilee kiyya dhaamaadha. Furmaanni Aawun ni galte kootu bakka koosii Azbay amma. Azbay. Azbay nu ربي سداد أنا رفعني إذا ربي سداد أتينا يلا بقبضه Azbay. من إحنا كيسا بلوكنا ودا ننديما Azbay ما يتشاول إني ما لا بقبضه نمر جتشي هيدر جي خد نمر ري
Bata kana keessa bilook na godhe jechuu isaatu. Anaa Ante keenya Diniyaas bar xalahaan baadiyyaa jira burrayyuu jira akkamitti as beektan hin qaanfattooti mina na sawwi achiin tudu koofiyyaa isaa daaqoon koofiyyaa Diniyaas xaliyaa koofii ajaa'ibatti kan dhufe ante. wallaahi Diniyaas koofiyyaa tana fuuchuudhaaf jechuun kiiloomeetira meeqa akka inni fiigi rabbi agarsiise guyyaa kana. Baadiyyaa irraa gara magaalaa dhufuudhaaf boorsaa isaa fudhatee erga daandii ispaaltii ijaan arge jechuudha. Bara achi bakka isaan turan san irraa ispaaltii ijaa argu jechuun akka waan li'annoo akka waan jannata galuuti gammachuun miti. Erga ispaaltii ijaa arge booda shaanxaa nama dhiifatee wallaahi uftuba gargale ni fiige jennaan bar warri laayibii irratti argitan ni fiige jennaan bar duba garagalee. Amma na baasee maa viidiyoo jabata. Siyaasaadha kaa. Yeroo inni as bahe ijuun beekan wanta fagoo jirtuun barbaadee fidee as baheni kam narra cufaa bara mala. As bahe manaan jetta tura amma narra cuftamma. Siyaasaadha. Allahu akbar. Daaqoon xalaa. Yaa Rabbi isaan sagalte yaa Rabbi sagalte. Iddoo kana Ante lafa walitti dalahaa. bakka isaan itti barataniin dhaqe beeyta. Bakka isaan itti baratan gizeenii finan isaanii barnoota jiru ani gibbii sana ol seene. Boorsaa isaa fudhateeti bakka baratuun oliin seena tafsiira tokko xalahanna jalaa fuudha jee. Boorsaa isaa fudhatee bakka baratuun dhageeta. Bara boorsaa isaallee bara boorsaa ilmi namaa baatee deemuu miti bara amma bara moggaa tokko jallatee deemaa bara ofirraa. Xamaamaa ta'ee deemaa bara Dinees qaxxee deemu hin deemu. Amma isa ol deebisame ifuma na galchee ifuma viidiyoo baatu malee naan jee taa'ee. As kilaasii kana keessa dhagaa jira yoo achi hin dhageenye asiin dhagaa dirqama sagalee kiyya. Bakka. Xalahaa Dinees mee ka'iiti dhaabbadhuuti mee ati guutuudhaan deemee viidiyoodha akkana osoo nuti silaallu mee akkanatti deemee axxeedhiti. Tureen kun xalahaa kana koomaandoo nuuf barsiisamee jee. Ture Amaariffaan waa makmaa kuukee war namni hin beekne hin madaalinii takka. Koomaandoodhaan bilaakii qaba wallahi. ITF-dhaan International Federation. Ijoollee gareen shahaadaadhaa gaa barnoota hundaa. Kanaaf kuffiyyaa koo fudhattee galte. Nutti mul'ise ayya guyyoota akka viidiyoo dalagee akkasii si abannaa xalaha. Viidiyoo dalagee of gubbaan garagalii paakaandii saamarii jee achi booda akkasii si abanna. Gareen shahaadaa barnoota gosa hundaa qabdi gaafa dur ispoortii kifla gisee jedhaniitiin. Har'aa weedar ilkee irraa yaasuu gaheetiin dhiise. Ilkeen ta'e yaatee dachaatee kana booda yaatu godhe. Xalaha nama qaqallaa kana baasa waan hin beeka an akkuma beeka beeka nama qaqallaa akka xiyyaa kuni Xalaha waan garuu osoo viidiyoo kan kee argite guyyaa waan godhattu ati ganaa waa ispoortii. Ustaaza Muwaaz yaadne abo. Ustaaza Muwaaz lakkoofsa akka barreessaa dhufee jira. Maali viidiyoo waan argateen dubbattu har'a fiigichaan nama meeqa duraan bu'e namni laayivii daawwachaa jirtan yeroo san Heydar Sayyaa Ustaaza Abbaa Caalii Diinayaas nama 4. Kophaan wal naa baanii. Diinayaas talaa qala hin fiidu. Meetira 50 na duraa ka'eetiin na xumureedha bara. Meetira 50 na duraa fiige na dura ka'e. Meetira 50. Ibboota si dabarsee si dura si duuba warri laayivii daawwachaa turan warqee. Aboo dhiisi malee dhiisi kaa. Abbaan caalii bar borcii fi boorsaa lafa kaayetiin bar hojii fiige xalaa hojii. Boru naaf iddeen dhuftu xalahaa. Naaf iddeen dhuftu boru. Eenyu ammoo? Eessaan dhufa? Akkam siin jaalli beektaa Haydar?
Manaa gadi hin boonu. waan haydariin jaan takkan hima inni mamoo dhiisu Naqa keessa. dhiisu Ustaaz Lakki, Abumaas lakki. salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al tokko isin dubbifnee rafname as ba'a. Jedha itti fufa. ustaad abumaas yaade wallahi Maaltu kana godhata? Abu Muaz lallaba. Maal ta'e obbo? eessan irraa batan isa dhiyeenya kana isaan خير إن شاء الله أستاذ هيدا فولادي دي خماد دون برسي هذا تلاو فولادي دي جراجان لا حول ولا قوة إلا بالله. Namni waan fuudhan nama fidee fuudha didee namaan ja'a kanama fuudha didee namaan ja'a. والله العظيم مي ورب الكعبة دبرتي بريد دون تفيداتي أكن نيسو دالتني وصلات هولا dubartii no aydar dubartii abbaatu if ilaallata nama if ilaallatii nama fidee nafuusisaa jaan malee وبليسو أنا هاجر أنا إلما مسلماتي أكملتين هاجرمي لا لا وبليسو ما جيتشودا hariyaa islaamaa keessa fuula laallachuun jira beek yeroo takka nama fuudhu deemtu takka laallachuun jira beek دوبان كان فتك أنا أكملتين الجيل الأجنبي nama laal bakka takka bakka ati irraa baatu hin jirtu laallachuun hin jira nama si fuudhu deemtu laallachuun ni jira fuula keessa أما أبو معاذ تنا بك أني فتجر تنا قبان كابو نينا مقدة على اللي بتقول خلاص إن Ustaz Abumaaz assalaamu alaikum بك تنا Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Jaafar? waa'ee fuudhaa idariirra dhufte ustaaz welkaam salaamu alaikum Alaikum salaam. Jirtani? eessan irraa baddan ustaaz Jirra ustaaz akkam nagumaa fayyaadha. Nagaa abboo hin babbareeddan. Anumaa fi Jaafar qofaa koofii hin qabne. Jaafar jirta hoo? Salaamu alaikum. Tuna barakaatu. Welcome back. Baga deebite. An duraanis deeme. Jirtu? Nagaa akkamii baga nagaan eegdan. Deebiillee naan hin jettooti safararraa. Si argachuun dadhabe mana kee rifeensi dhabe. Wallahi maal dhabamu. Anumaa tura kishee. Ulaa dhadhee baruu dinnaan hin deebi'e firraa. Mana mamaatti si gaje. Yeroo asii guyyaa gaachee rafu jirtanii miga. Sadii. Addunyaa tana kana. Khayru malis. Akkasii. Afaruun sooma jiraati. Inni naannoo itti dubbiin quraanuma ustaas. Bainaan. Wallahi alhamdulillah. Harargee fi Jimmaa fi Arsiin kan qaree dhiisii durriyyaan isaaniitu hin galtiif. Anni hundi. Illa for benefit, for the sake of benefit. Bu'aan yoo keessa jiraatte namtichi achiin ta'a. Bu'aan yoo keessa jiraatte namni nama ajjeesu nama ajjeesu jechuun warra nama guyyaara nama ajjeesu jira. Murtii Ameerikaa tanatti hojiin isaa nama ajjeesu. Marfee nama waraane. Aboon ajjeesu nama kanan jedhu. Hojii isaati ka. Inni nama awwaalus qabrii guyyuu nama geessu. Namni maan duune jaabar. Sanduuqa tolchu. Sanduuqa qabrii qoqotus. So maadaama bu'aan keessa jiraannaan sanii birra hedduun wanta jira malee ati alhamdulillah lubbuun jiraatteetu deebuunu. Akkasii waan guddaadha alhamdulillah. Amma gana wangeelaas baranna qoraanas barannee waa hunda lallabaas yoom dhiifna gandaa tiree isaanii waliin dayne kana itti lallabnaa barra.